والكبن قلبي كنيان لا إله إلا الله أمر ربي في نبي كنيان لا إله إلا الله تكوتاني قلمان كنيان لا إله إلا الله ربي قبنا يركو كنيان إسا كم بكان نوغه محمد رسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمعدا وقتها في كيف جمتوتا ساعد إيه سدي ما جرت أنت لو أنا بجدي ما يفضل ولا رده كراكو أمتك وجاكم أمتا أورومو جرتو كان كعبا كان كبا هيان كيسان نجيني كيسان بلادين كيسان ملكاين كيسان نجا جرتو اسم الجنة لايك شير مجوتا نتبعشي سودا ديماني بوتا تباقي سوب ديما ساعدو من ساعدو شو أكل سين تاني لايك سبسكرايب شير يقول أشين جنة باي باي خلا ديما جرا إشنا قرشنا إيكا daawwattoota fi kabajamtoota karaa deemuu jalqabnee jirra. Egaa guyyaanarraa guyyaa iidaati. Kaanee manarraa gara moolii deemaa jirra jechuudha. Mee wantoota moolii keessa jiranillee isin agarsiifna jechuudha. Egaa viidiyoo walduraa fi walduubaan gadhiisna jechuudha. Viidiyoo mana keessattillee nyaata qopheeffachaa iida akkaataa dabarsinu isinii waraabnillee ni jirti jechuudha. Egaa akkuma beekamu hin wacaa jechuudha. Baay'ee shaayisaa sagaleen sirrii miti. Ani sagalee kiyya qulqulluu itti waraaba jechuudha. Akkuma beektanu akkasitti laayikii, sabskiraayibii, sheerii godhaa. Mana Saaduu show shaarambaa godhaa isin jenna. Egaa karaa deemaa jirra jechuudha. Karaan fagoo miti. Moolii deemaa jirra jechuudha. Moolii gurguddaa bootaa babbareedduu bootaa babbashannana deemaa jirra. Laftillee lafa iidaati. Yaa xiqqoo isin mikaanitiin babbaanee dhufnaa jenneeti guyyaa hundallee nuuf hin mijjatu. Haala iidaatii wal qabate carraa argannee jirra. Akkasumas immoo obboleettiin kiyyaallee na bira jirti har'a. Egaa isinillee akkasumatti fuudhee bootaa takka bootaa akkaan amma beekuu tana ishiin dhuftee waan hin beekneef isinillee fidee argisiisee babbashannansiisa. Achuma keessa kaa ijoollee dhaate taphattu inta taphachiisa jedheen dhufe kaa. Egaa amma bakka hojiitti gurguran geenyee jirra jechuudha. Moolii guddaadha. Hojii babbareedaa hojjooleen kunii dizaayinaa babbareeduudhaan jirti jechuudha. Ilaallee ka keessaa babbareedu ilaalaa jirra jechuudha. Egaa gizee tokko gizee akkana gabbaan kana waan namatti babbareedaa kana soo fudhatanii achi kaayyatanillee faayidaa qabdi jechuudha. Gizee akkana ala baatan bitattanii shaantaa keessan keessa kaa'attan isin fayyada jechuudha. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenyaa karaa gubbaratti yaaneetiin taaskii eeggachaa jira jechuudha. Deemuudhaaf jechuudha. Egaa goddanyaa tiyyaa wajjin obboleettii tiyyaa wajjin deemaa jira jechuudha. Viidiyoo kutee viidiyoo isin agarsiisaa jira. Iddoo viidiyootti mul'atu fedhanii. Egaa ani mootugaa na beektanii biree yuutuubii takka erga bantee viidiyoo wanta jiru hundumaa funaantee irra kaa'uudha. Egaa rabbiin kan warra baranaa kan bara hegerii rabbiin haa taasisu. Mastaawashaadha. Mastaawashaa nama tokko yoo wajjin nyaatu jedhu obboleeyyanis haa ta'u hiriyootas haa ta'u wal yaadata namni keessatti wal yaadata. Egaa rabbiin umriin dheeressee iddoo gaggaarii nu dhaabee fayyaa nu kennee rabbiin umrii wajjin nu haa dheeressu. Goddanyaa tiyya na bira jirti. Baay'ee akkaan jaaladhu. Na bira jirti jechuudha. Isilleen carraa nuti ala keessatti deemuu argannee gadi wajjin baane isillee fayyama anallee fayyama argadhe jechuudha. Egaa guyyaan guyyaa iidaati. Hundi keessanuu bakka jirtan maratti warra baranaa kan bara hegerii rabbiin nu haa taasisu. Ana ahli kenna wajjin rabbiin haa jiraachisu isiniin jedha. Egaa umrii dheeraa fayyaa bareedduu rabbi isin haa kennu. Namni fayyaa qabu wanta kamiyyuu bira gahaa jechuudha. Rabbiin irkoon ofiinuu ta'ee
galma guddaa keessan waa geessuu isiniin jedha. Egaa viidiyoo xiqqishoota namaariin jira jechuudha. Daawwadhaa, laayikii, sabskiraayibii, sheerii godhaa. Namni haaraa taatan laayikii, sabskiraayibii hin irraanfatina isiniin jenna. Egaa baay'ee viidiyoo akkaan bareeduudha, viidiyoo akkaan namatti toltuudha. Egaa asittillee uffata mugaa aynaa bira geenya akkasumatti ilaalla jechuudha. Baay'ee aynaa isii tolos akkatti namatti tolte jechuudha. Garuu uffatichi yeroo akkatti ilaalan ni bareeda yeroo ilaalan jechuudha. Namitti moolii keessa namni akkanuma yaa jechuudha. Baay'ee hedduu uffata liqaceelanii uffatanii akka Dubaay tuni akka Ameerikaa ta'aa jirti jechuudha. Wallaahi akka Ameerikaa ta'aa jirti. Warri biyya abaayaa uffatanii ijaaba uffatanii deemu. Warri mootu biyya alaa ambaatirraa dhufan akka fedhan deemu jechuu keessa mirga diimokiraasii qabdi jechuu biyyattiin. Kanaafuu egaa buleetiin ijoollee colaalaa jirti jechuudha. Hojjechuudhaan mootu shaanxaalee sana mootu kan nutti toltu. Ilaalatuma jira yoo ilaalaaltan amma akkatti ni bareeddi uffataaleen tuni. Garuu achi keessa hogaan salbaajii namatti fakkaata jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf uffanni bareedan irra hedduu Dubaay keessatti hin argamu jechuudha. Uffata biyya keenyatu irra bareeda iyyuu ani hin beeku wallaahi. Maal akka ta'e ani hin beeku, garuu namootatti bareedeetumaan bitatanii garuu ani itti toluu dida hedduu yeroo baay'ee jechuudha. Egaa bakki kunis bakka hedduu bakka bareedduudha. Egaa iddoo babbareedduu baay'ee dhadha'inee jirra jechuudha. Egaa viidiyoo keenya jalqabarraa hanga xumuraatti daawwadhaa. Laayikii, sabskiraayibii, sheerii nu godhaa isiniin jenna. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Asitti illee kaaffee seennee kaaffee ta'aa jirra jechuudha. Kaaffee teennee koofii ajajanne jechuudha. Keekii ajajatte. Egaa baay'ee tokko namatti bareeda. Yeroo akkatti deemanii fataa jechuun sammuu ofiitiif baay'ee gaariidha jechuudha. Egaa nama biyya ormaa keessa jiru hangas marallee toluu baatu, hanga biyya isaas illee toluu baatu, garuu xiqqoo ishii yomaan jettu yaa hanga kanaan dabarsine jechuudhaaf mastaawashaadhaaf nama na wajjin jiru wajjin viidiyoo tana maree waan as kaa'eef. Kanaaf kunillee maashinatu kompiitarumatu akka ilma namaatti keekii gurgura jechuudha. Amma yoo bira geennu Ingiliffa haasofti. Viidiyoo shoort irratti gadhiisee hin jira jechuudha. Ingiliffa haasofti. Weelkaam isin jetti. Keekii fudhadhaa jetti. Keekii kana fudhatee namni achitti birri kafalee deema jechuudha. Kun isin cheek godhuudha. Kan namaa naqu keekii kana isiidha. Kan hisaabu isiidha. Ilmi namaa hojii dhaabuuf deemana fakkaatee wallaahi subhaanallah. Rabbiin argitee uumaa isaa bareechisee uuma. Ilmi namaa immoo lubbuu ilma namaa uumuu dadhabde malee faranjiin meeshaalee garaagaraa uumtee jirti jechuudha. Kanaafuu nu faana tura. Tokko jedhi lakkaan jira jaayisaa tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha jaha, torba darajaa kudha torbaffaarran jirra. Bum bidhoosaarra. Oh my guys. Hello. Hi أختي. هاي كم نجح خيتي. الحمد لله. هيا خيتي. اسكتي. أما وفتي يرتابر. خلاص ديمسك وفتي يرتابر. هنگا مناسي دانيسي ترسي سنسن. والله كنت يرتاز ولغا. والله. شاب لما قيد الرباح دي جدام ببراك جدين. أما
share godha, like, subscribe, share godha. Bakka isin oolte hundumaa viidiyoo isin agarsiifne jechuudha. Hayyee daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa hunduma keessaniifuu nagaa fi rahmata jaalala barakaa isiniif hawwina jechuudha. Bakka jirtan maratti nageenyi badhaadhina isin haa qabu jechuudha. Egaa Iidul Mubaarak isiniin jennee jirra. Karalleen bareedaadha, iidaan bareeduudha. Olii gadi fata jennee dhufne jechuudha.